Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Nagaa fi tika Rabbii keessa nuu turaa jechaa oduu gaddaa qabannee dhufne. Tarabbii hin beekanii maal waa godhanii jiraachuu keenya of beekna malee guyyaa duunu bakka itti duunu akkaataa itti duunu wanti beeknuu fi nuuraa game tasa hin jiru. Guyyaa beellamni Rabbii gahee sakandii muraasaaf achiin tarkaanfannu. Namuutu hadhaa du'aa dhandhamuuf jiraata. Irraan ooltu bara ji'a guyyaa sa'aatii lakkaawanna malee. Duuti duudhaa jiruu fi jireenya ilma namaati. Walqixxummaa hiyyeessaa fi sooressaa adii fi gurraachaati. Garri irraa miliqan hin jiru. Duutee hin beekamin jiraattee hin mul'atin. Jiraattee qaamaan sin argin. Duutee refka kee hin argin. Kana kan rakkoo yaaddoo maatii fi firaa qalbiin alatti rarraatee gaafii galgalaa fi ganamaa furmaata hin qabne itti ta'ee sammuu boqonnaa dhoowwee aara galfii kutee ijji imimmaan qorsuu dide. Tattaafiin iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbii rarraatee alatti goggoyte. Odeeffannoo kana gurra buufne tarii yoo qorsite jenneeti. Silaa addunyaa tana keessummaa dhufne. Keessummaan gala qabdii waaraan rabbuma. Suuraan arkitan dhalataa lammii Itoophiyaa kan ta'e sabaan Oromoo maqaan isaa Ziyaad Hassan kan jedhamu iddoon dhalootaa gaara mul'ataa iddoo warri isaa yeroo ammaatiif jiraatan Wallagga balaa konkolaataatiin gara fuula Rabbii deebi'ee jira. Baatii Ramadaanaa guyyaa 8 baatii 4 bara 2024 keessa addunyaa tanarraa darbee jira. Biyya Yemen magaalaa Damaaritti reefi isaa mana yaalaa hay'aa mustashfa Damaar al-Aam jedhamu keessatti argama. Gadda nutti dhagahame ibsachaa fuulli Rabbii itti haa tolu firaa fi aaliif obsaa fi jajjabina hawwinaaf. Haga ammatti namoota nama kana beeku dhabuu irraa kan ka'e odoo hin awwaalamin reefi isaa mana yaalaa armaan olitti ibsame keessa jira waan ta'eef maalu hadoraa namootan suuraa nama kanaa beeytan keessattuu warroottan qaamaan biyyaa waliin baatan Yemen keessa turtan bifa hiriyyummaan bifa hojiitiin dhiyeenya qabdan du'a nama kanaa warra biraan akka nu qaqqabsiiftan dirqama lammummaa ba'attan kabajaan isin gaafanna. Fakkaataan akkanaa kan biroo biyya Yemen keessa baay'ee waan jiruuf jecha reefi ilma namaa tallaajaa irraa boqonnaa argatee awwaalcha qaama biyyee irraa uumamee argatuuf dhaamsa lammummaa dhaammanna. Xumura irratti viidiyoo kana sheer gochuun akka wal biraan geeftan kabajaan fi ulfinaan isin gaafanna. Horaa bulaa galatooma.